Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii koo kan taatan kan biyya keessa kan biyya alaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Yoo yaa baga nagaan dhuftan isiniin jechuutiin jaaladha. Tole kan nagaa kootti aansuudhaan warroonni maatii koo hin taane maatii kootti sabiskiraayib, laayik, koomentii gochuudhaan maatii kootti dabalamaa jechuutiin jaaladha. Warroonni maatii koo taatanii dogoggora koo natti himaa iddoon jabaachuu qabutti immoo jabaadhunaan jettan guddaa tokko galatooma isiniin jechuutiin jaaladha. Viidiyoon anarra qabadhee dhufee akkuma argitanii suuraa obboleessa keenya Aleeksii Taayyee akkasuma obboleessa keenya suuraa lubbuudhaan boqotee jiru waaqayyo nafsi isaa amaaru maatii isaa harmee isaa firoota isaa hundaaf jajjabina haa kennu jechaati. Viidiyoon anarra qabadhee dhufee jechuudha. Akkuma samoona beekamu obboleessa keenya suuraa dhabnee jirra. Erga suuraan lubbuudhaan boqotee maaltu ta'amaatii jira. Adeemsa maaltu sooshaal miidiyaa irra deddeematii jira. Hundumti keenya iyyuu ni dhageenya jechuudha. Sababii isaa miidiyaa irra oolla waan ta'eef ni argina ni dhageenya jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessi keenya suuraan maaliidhaan akka lubbuusaa darbe eenyu akka ajjeese hanga yoona wanti beekame hin jiru. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Artistoonni keenya beektonni keenya ola deeman keenya yoo ajjeefamanii awwaalaniitu macaan jechuu yoo ta'e malee dhugaan ni ba'a jedhame wanti eegamu hin jiru jechuudha. Sababii isaa jechuudha artistii Hacaaluu Hundeessaa artistii beekamaa saba biratti jaalatamaa akka Afrikaatti tokkoffaarra jiru. Gumaasaa wanti dhagahame hin jiru jechuudha. Kinoo waggaa 3 guutee jira. Haa ta'uyyuu malee ammas immoo dhalataa ganaa ol deemaa ganaa wanta baay'ee hojjetee dhalootaaf fakkeenya ta'uu ganaa namoota meeqaaf fakkeenya kan ta'u maatii isaa kan guddisu ofiisaatiif ganaa jireenya hin dhalate malee jireenyi maal akka ta'e hin argine karaatti hambisanii jiru jechuudha. Eenyu akka ajjeese hin beekamne waaqayyo gatii dhiiga isaa hin balleessine hedduu laphee nama cabsa dhugaa rabbi ola deemaa kana karaatti hambisan jechuudha. Waaqayyo akkuma dhiiga Abeel barbaade inni hunda danda'u dhiiga isaa haa barbaadu jechuutiin jaaladha. Sababii isaa jechuudha amma immoo obboleessa keenya Aleeksii Taayyee irratti dhaadannoo yookiin doorsisatu ta'amaatii jira. Sababii isaa jechuudha Aleeksii Taayyee hiriyaa soorati waan ta'amaatii jiru sirriitti nama gadi fageenyaan qoratudha jechuudha. Kan inni jiraatu Finfinneedhuma keessa ni beektu. Kanaaf iyyuu jechuudha obboleessa keenya kanarrattis immoo dhaadataati jiru. Bilbila hin beekamneen irratti bilbilaati jiru. Kallattii garaagaraatiin doorsisaati jiru. Dabareen kan keeti jechaanii jiru. Kanaaf iyyuu keenya boo'ichi hanga yoomittidha. Reeffa karaa Finfinneerra karaa maatiitti fe'uun amma yoomittidha jechuudha. Kuni dhugaa sheemidha. Biyyoota Itoophiyaa keessa sabaa fi sablammoota hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa beektota hunda keessaa kan akka beektota Oromoon dhabaa jirtu hin jiru jechuudha. Hundi keenya ni argitu. Tarii yoo dhibamanii du'aniin alatti tarii yoo balaa adda addaa isaan qunnameen alatti zeegaa biraa irratti artistii beekamaan akkasti ajjeesan kan jedhamu hin dhageenye jechuudha. Yoo hin dhageenye bunnaa yoon dogoggoruu baadhee bunnaa kan jedhamu wayii mucaa innis ganaa daa'imadha. Samuunuma Hacaaluu Hundeessaa du'u jechuudha. Isa cuupheedhaan waraananii ajjeesan makiina keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu beektonni Finfinnee keessa jiraachuuti hin danda'an jechuudha. Kan uummata Oromoo immoo kan ijoollee Oromoo immoo adda ta'e dhugaa rabbi adda ta'e jechuudha. Erga Hacaaluun boqotee nafsi isaa hamaaru erga Hacaaluun boqotee namoota meeqatti dhabne beektota meeqatti dhabne. Biyaansi guyyaa Hacaaluun Hundeessaa awwaalamuu meeqatu itti dhabame kaan mana hidhaa keessatti kaan miila isaa hanqina qaama isaaniirra gahe meeqatu rakkachaa jira kan lubbuudhaan darban meeqatu jira. Bakka Haceen lubbuu isaa tokkoon wanti inni deeme hin jiru jechuudha. Namoota hedduudha kan isa wajjin godaane akkasuma daadhii galaanii
akkasuma daadhiin galaanis weellisaa Oromooti nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphatudha jechuudha. Isas karaatti hambisanii dhibamee osoo hin taane yookiin waa tokko godhee osoo hin taane maaf jiraata maaf Oromoodhaaf jiraata kan jedhamu karaatti isa hambisan jechuudha. Akkasuma ni beektu eebbisaa addunyaa akkaataa wayyaaneen itti ajjeeste ni beektu. Ajjeesurra darbitee reeffa isaa konkolaataatti hiitee aspaaltiirra harkistee itti taphatte jechuudha. Hedduu namatti dhagahama jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu jechuudha. Gootonni baay'een Hacee Hundeessaa Waaqayyo faradeessitti farada namaan jedha. Wangeelli waan hin beekne waan hin argine faradeessitti farada namaan jedha waan ta'eef eenyu akka ajjeese hin beeknu. Shamarreen bira jirtu ni beekti jedhu. Ishiin dhugumaan beektee dhugaa Hacee dhoksite yoo ta'e ishii firdiitti hin dhiyaatti. Guyyaa firdii jechuudha. Biyya lafaarratti osoo hin taane samiirratti jechuudha. Biyya lafaarratti namni ishii dhiyeessu hin jiru, namni dhugaa Hacee baasu hin jiru jechuudha. Ammas immoo suuraa keenya shamarreen bira turte jedhu. Kanaaf shamarreen durattumaan kaasee gootota baay'ee ajjeesiste jechuudha. Kitaaba irratti barannee turre gootota baay'ee akka karaa dubartiitiin harka kennatan yookiin karaa dubartiitiin akka isaan du'an kan taasiste dubartoonni jalqabumaan jechuudha. Barannee turre kitaaba irratti jechuudha. Gootonni baay'een sababa dubartiitiin lubbuu isaanii akka darbe wangeela irratti illee Saamsoon karaa dubartiitiin akka inni dadhabee akka inni harka kennate lubbuu isaa badeedha jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartiin jalqabumayyuu diina dhiirati dhugaa rabbii maaliif cubbuunis karaa ishii dhufe jechuudha. Jalqaba irratti Addaamis kan firii iddoo kana jiru hin nyaatini kan jedhame isheen sossoba bofaa dhageesse firii san nyaatte maal goote Addaamis nyaachiste jechuudha. Ishiin nuti dubartoonni jalqabumaa kaasne cubbamtoota cubbuunis numarraati dhufe jechuudha. Ilmi dhiiraa immoo hin goyoonfama jechuudha. Dhugaa rabbii ilmi dhiiraa hin goyoonfama jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartiin baay'ee haxxeedha. Dhugaa rabbii baay'ee haxxeedha. Nuti shamarroonni baay'ee haxxeedha jechuudha. Dhiironni garuu akka keenya miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dhiironni akka keenya miti ni goyoonfamu jechuudha. Kanaaf iyyuu ammas sababii shamarran bukkee turte jedhamee jirama jechuudha. Waa'ee suuraa irratti hedduu namatti dhagahama jechuudha. Akkasuma warroonni afaan Oromiffaa baratanii keessa namaa deemanii ani waan maalan sodaadhe beektu okkee sooraan du'e as deebi'uuti hin danda'u Waaqayyo lubbusaa haa maaru. Ammas immoo Aleeksi Taayyeedhaaf kan sodaadhe sababii isaa eenyu akka isa ajjeesu hin beeknu. Amma mucaan himatee jira bakka baruuree FB irratti maxxansee jira. Ani isa dhumaati ta'uu danda'a dubbisaa jedhee maxxansee jira. Sababii isaa lakkoofsa hin beekamneen itti bilbilamaa jira. Namoonni siistama baay'ee beeku jechuudha. Itoophiyaan baay'ee tokko baddee jirti. Dhugaa Itoophiyaan dhiiga sabaa dhuguu malee homaa faayidaa tokko hin qabdu. Jireenyi wadda jedhu jedhamu ilmaan Oromoo achi keessatti beektonni achi keessatti dhumaa jiru jechuudha. Ani kan laphee kona cabse dhugaa rabbi du'a soorati jechuudha. Soorani nama ganaa jireenya hin arginedha. Nama ganaa gaa'ila hin arginedha. Nama ganaa waa baay'ee eeggatudha. Karaatti hambisan jechuudha. Egaa kamaal goona? Namni kamiyyuu bakka namaaf bu'uu hin danda'u. Waaqayyo lubbusaa haa maaru. Gadda guddaadha dhugaa rabbi. Gadda kana hin jedhamnedha jechuudha. Ammas immoo karaa Aleeksi Taayyeetti gaafa deebi'u mucaa kana jechuudha itti dhaadataati jiru. Baay'ee tokko doorsisaati jiru. Innis immoo sagalee maannoo iyya dabarfate jechuudha. Guyyaa itti aanu ana ta'uu danda'a. Inni kun barreeffamni kun isa dhumaa ta'uu danda'a. Obsaan dubbisaa jedhee jira. Barreeffama isaa fideetan jira jechuudha. Hedduu natti dhagahame akkamiin jiraatu kaa Finfinnee keessa ishee beektonni keenya kan akka komeedii baay'ee qabna ammayyuu jechuudha. Warroota qaxalee baay'eetu jira kan akka Waaqoo Geetaachoo baay'eetu jiru jechuudha. Artistoonni ganaa lafaa ol ba'anii ganaa wanta guddaa hojjetanii ganaa biyyoota fakkeenya kan ta'an baay'eetu jira. Ishee akkanatti kallattii hin beekamneen dhufanii jalaatii ajjeesaa jiru. Ishee artistoonni keenya akkamitti jiraatu kaa? Dhugaa rabbii hedduu namatti dhagahama. Akkamitti kan isaan jiraatan? Bilbilli bakka doorsisoon itti hammaate, duuti itti hammaate,
Aisha akkamiin jiraatu ka akkamiin jiraanna dhugaa rabbii hedduu namatti dhagahama jechuudha hedduu tokko namatti dhagahama waaqayyo ijoollee keenya haa eegu bakka jiranitti malee namni eeguu hin danda'u jechuudha nutu hin argine malee waaqayyo dursee beeka waan ta'amuudhaaf jedhusi dursee beeka jechuudha maal takka dhufuudhaaf jedhus dursee beeka jechuudha waaqayyo kanaaf iyyuu waaqayyo nafsisaa anduu nafsi hamaaru kan jiru immoo waaqayyo nuuf haa eegu malee uma jechuutu hin dandeenyu am baay'eedha kan sabaaf sablammoota hedduudha kan wal makee jiraatu jechuudha Finfinnee keessa eenyu akka ajjeesu hin beeknu kinooti dhaamsa kanadha kan inni dabarfate jechuudha dhaamsa koo kana tarii kan xumuraa ta'uutii mala obsaan dubbisaa waliif qooda Finfinneen akka Oromoon ishiin jaalattu Oromoo hin jaalattu maqaa isheetiin qeerroo kumaatama hayyoota saba hedduu dhabneera Finfinnee keessatti warroonni miidiyaa irratti bal'inaan mul'atan haala ilmaan Oromoo guyyaan lubbuu isaanii dhabaa oolan lakkoofsa hin qaban manneen hidhaa magaalaa kan keessa jiranis jaarraa tokko ol dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo soorata as gahan addabaabiiwwan daandiiwwan hoteelawwan obsitaala Finfinnee minaan bakka akkasitti kan inni ergaa isa dabarfatee jiru jechuudha Aliiksini inni kun tariisa dhumaatii ta'uutii danda'a obsaan dubbisaa waliif sheer godhaa jedheetii jira obboleessa keenya kanaaf rabbiin karadhaa maaliif gaafa du'ee akkuma suuraa kana guyyaa 2-3 suura isaa Facebook irratti poostii godhu miidiyaa garaagaraa irratti poostii goona isaan booda hin dhiisna jechuudha garuu osoo kun hin ta'in odoo lubbuusaa keessaa hin bahini obboleessa kanaaf sagalee ta'uun dirqama jechuudha tarii biyyittii yookiin ka yaani maal godhore sareen biyya abbaa ofitti nama nyaatti waan ta'eef biyyittii akka lakkisu yoo ta'e malee warroonni itti dhaadatan kun yoom akka lubbuu isaa baasan hin beekamu dhugaa dubbachuudhaaf warra akkasitti dhaadatanii dabareen ittaanu kan keeti waan jedhaniin fiyyuu yoom akka isaan ajjeesan hin beekamu waan ta'eef waaqayyoon karadhaa fi akka amantii qabdanitti dhugaa rabbii hedduu namatti dhagahama jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan inni maxxansee ture Facebook isaarratti hedduu garaa nama raasa jechuudha bakka dhalli Oromoo akkatti jiraatu dhabee artistoonni keenya akkatti jiraatan dhabanii akkatti baanii galan dhabanii qoree beektu qoree dhoqqee keessa qoreen gaafa jiru dhoqqee kana keessa qoreen jira jedhanii irra dhaabbachuu dhiisuu hin dandeessan sababii isaa ijaan hin mul'atu waan ta'eef dhoqqee sana irra dhaabbachuuti dhaqxa jechuudha garuu dhoqqee san keessa maaltu jira qoreetu jira jechuudha qoreen maal godha dhoqqee san keessa si waraanuutii danda'a lubbuu baasuu danda'a jechuudha ammas immoo mucaan kun jechuudha eenyu akkasatti dhaadatu hin beeku firuma fakkaatee itti amma immoo bilbila qayyaranii itti bilbilanii koottoo shaayii bunna jenna jedhanii akkuma sooraa kana gochuuti danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu akkamitti akka adda baafatan bichaatu gaafiilatti hume dhugaa rabbii hedduu yaaddoo keessa nama galcha ijoolleen keenya baay'ee yaaddoo keessa jiru akkatti baanii galan dhabanii hundaaf iyyuu waaqayyoon isaan haa eegu nutumaa gochuutii hin dandeenyu nuyyuu kan nu jiraachisu waaqadha waan ta'eef namni foonii omaa gochuutii hin danda'u jechuudha waaqayyo kan isaan hume isaan haa eegu dabarsee isaaniin kenneeni. Dhugaa lubbuu waaqayyoon hume gaafa harka namaatti bahu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa lubbuu waaqayyo namaaf hume namni tokko rifeensa mataa ofii tokkicha gurraachessuutii hin danda'u jedha wangeelli. Garuu nama tokko humtee afuratti gochuutii hin dandeessu. Yeroo tokko biyya kam keessatti akka ta'e hin beeku nama toshanii afuratti itti gashuu dadhabanii jedhu. Kanaaf iyyuu waaqayyo inni waan hunda gochuutii danda'u osoo jiru lubbuu dhala namaa baasu jechuudha. Hedduu namatti dhagahama dhugaa rabbii warroonni lubbuu namaa baasaniif wayyoo guyyaa dhumaarratti wayyoo dhugaa baay'ee sodaachisaadha. Innaa kana sinin jedha uummata qashtii viidiyoon koo har'a kana fakkaata dogoggora jiruuf na of kalchaayi. Yoo isinitti tolee share like commentii gochuu hin dagatina warroonni maatii koo immoo hin taane subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa wal bukkee haa dhaabbannu walaa guddisnu sinin jechuuti jaaladha. Waaqayyoon hunduma keenyaan haa gargaaru
lafa isaan jiranitti waaqayyoon nuuf haa eegu. Oromoon tokko yoo du'e tokkotu dhalata. Isaanillee homaa fixuutii hin danda'an oduu akka hasaaba isaaniitii fixuu barbaadu jechuudha. Iffixamuuf homaa hin danda'an isiniin jechuuti jaaladha uummata qashtii. Waaqayyo dachaa nuuf haa baay'isu kan jiraniyyuu. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Turtiin keessan hanga ammatti waan nafaana turtanii fi guddaa galatoomaa isiniin jechuutiin jaaladha. Keessatti hojjennee jijjiiramna maatii keenya garra jiru keenya fooyyeffanna jennee jooraa turre garuu hin taane. Kanaaf yeroo Finfinnee keessa sochoonu maal ta'a? Bilbila kootiinis na argachuu dhiisuu maltu. Namoonni of eegi jettan naaf taphattan hedduu galatoomaa. Garuu nama waliin waan jiruuf hin dhiphatinaa jedheeti jira obboleessi keenya kun jechuudha. Egaa ka haala sodaachisaa taanan iyyuu akkasitti barreeffate jechuudha. Waaqayyo isaa eegu lafa jirutti waaqayyo isaa wajjiniin haa ta'u. Hedduu ulfaata jechuudha dhugaa rabbi. Maal balleesse jedhanitti kan ajjeesuudhaaf itti dhaadatanii. Ani warruma waliin hiriyaa taanaan shakka waaqayyo naaf haa dhiisuu. Guddaa tokko galatoomaa.